السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يويا جرجرتو أنا هادف بغنغان جراتن dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo wal arrabsuun dhagaa wali guurrachuun walirratti bobba'uun walirratti duuluun dhimma sabaati irratti dantaa teenya irratti akka sabaatitti akka namaatitti nama yaadu ka yaadee hojjetu ka yaadee dubbatu akkasitti halaallu dogoggora guddaadha miidhaa guddaadha ofumaaf of miidhuu sinsinnummaadhaa fi miiraan ka'anii waanuma ofiitti miidhaman hojjechuun akka namaatitti yaaddee xiinxaltee hojjechuu fi dubbachuudhaan wal faallaadha waan taheef akka namatti haa yaannu. Warreen immoo akka beeyladatti adeemsi isaanii isaan fakkeessu yookaan bineensa isaan fakkeessu sun rakkoo mataa isaaniiti. Laakiin akka namatti wani namatti dhagaamu laalaan hedduudha nu keessatti gadi jabduudha akkuma jirtutti tahee walii keenya jidduutti dhimma sabaati irratti dhimma qabsooti irratti wal arrabsuun wal diinomsuun wal amaaressuun wal horgobboomsuun sabummaa walirraa fuudhuun sabummaa ala wal baasuun nun fayyadu haa nurraa hafuu. Wanni nu fayyadu wal gaafachuu wal mariyachuu walirraa hubachuu adda fageenya dhiphifnee walitti dhiheenya wal hubannaa uumuudhaatu nu fayyada. Nu caalaa warra ibiddi itti belbelaa yookaan irratti belbelaa jiruutu waan nuti goonu kanaan waan nuti dubbannu kanaan miidhama. Rakkina silaa miira nutuqee nutti akka nuti of wallaallee yookaan bifa of wallaalinsaatiin leecallummaadhaaf walirratti bobbaanuuf akka wal arrabsinuu nu godhu san yeroo isaa ofitti dheeressine alagaa ofirratti gabbifne alagaa ofirratti humneessine humna keenya laaffifne adeemsa baroota dabran gogolommatiinsaa fi daddaba adeemsa qabsoodhaa irraa kan ka'e wal afaan deebi'uudhaa fi wal jibbuu walirratti duuluu walirratti bobba'uu keessa turrerraa bahuudha qabna nuti akka oromootitti. Haganuman jiru fedha gama kanaanii gama kaaniin obboleessa keenya Jawaar Muhammad odoo akkuma fedhellee tahee akki keessa turre akki keessa dhufne kan walitti nama mufachiisuu fi komii heddummeessuu kan alaan ala heddummeessuu tahullee kan wal shakkii uumu tahullee madaaluma kamiinuu Jawaar Muhammad diinomsanii isa arrabsuun salphina nama Oromoo ta'e tokkorraa of arrabsuudha. Diinomsu wal diinomsuun nu barbaachisu wal gaafachuutu nu barbaachisa walirraa baruutu nu barbaachisa. Innilleen ilma namaati
beekaa nuti qabnu dhugaadha rabbiin nuuf kenne ummata kana keessaa uume waan beeytotaa fi hayyoota sabni kun qabu kan isa dura dabran tokko hin dalagin milkii tokkorratti isa dura hin argamintu isarratti argame waan bade qofaan nama madaalanii san qofaan namatti murteessuun dogoggora tola isaati fi bu'aa isaan argamtes bu'aa inni argamsiises murannaasaa laffaatiisaa dadhabbiisaa laaluu barbaachisa warri ija takkaa kan roga tokkoon waa laaltanii waa murteessuuf jarjartanilleen suuta deemaa karaa itti yaanni keenya ka gargar jiru kalagalaga jiru walitti itti dhufee karaa tokko itti deemu mala dha'uutu nurra jira wal diinomsuu fi wal baqachiisuun wal dhiibuun qabsoo Oromoo kan kholaasee barabaraan diigamiinsa aadaa qabsoo Oromoo keessatti fideetu haala kana gantummaa fi gartummaadhaan ammoo namni walirratti bobba'insa kana keessatti qooda fudhatu sun madaalaa inni ilaalamuun beekamaadha fayyaaleeyyiin warri duuba qalbiin isaanii haqa irraan fagaatiin kan haqni isaan bira jiru bakka kana haa of laalanii haa of yaadatanii jechumaafin hagana dubbadhe gaafii kudhan dhibba keessaa gaafii dhibbaa jira silaa gaafii dhibba keessaa gaafii kudhan kan irra guddoon isiidhaa Jowaar Muhammad laaltu obbo Baqqalaa fi Jawaarillee walumaan namni viidiyoon kun sirra dhufe sheer naa godhi biraan naa gahe gaafiin gaafii paablikaa dhuunfaa waan hin ta'iniif piraayiveetii gaafachuun barbaannee karaa saniin yaalii godhuudhaaf anillee natti hin tolle carraa immoo paablikatti fuulaa fuulatti isaaniin gaafii kana isaan gaafadhee deebii argachuu hin qabu fuula duraaf illee argachuuf rabbumaatu beekaa yeroo gabaabdutti jechuu kiyya gaafiileen Awurooppaa irraa kaasee ilaa amma Kanaadaatti gaafatamaa ture ni gaafatama uummatuma Oromoo keessan yoo gaafatame jeetiin hordofaa ture gaafiin kun hin gaafatamne gaafii kurnan kanan gaafachuu fedha takka takkaanii san dura viidiyoo kana waliin dhaggeeffanna jirtu duraan dursee fi argitee yaada xiqqoo isii dabarfatuu fedha Jawaar Muhammad argitee inni qaamaan hidhame nu sammuu hidhamne nuti sammuu hidhamne waggaa lamaan tana uf wallaallee halkan guyyaan halkan nu ta'e halkan ammoo halkaniifu halkan nu ta'eeti dukkana keessa la'aa turre isaa hidhame irra nu ala jirutu wallahi hidhamee mataan keenya nu hidhamee sammuun teenya nu hidhamte gabbaanee deebi'uu wallaal karaa yoo deebinu karaa badaa deebina rabbiin hin beeku maaliif Jawaari maaliif isa jaalani maal nu godha ganna haganaa ganna 68 akka lakkoofsa Abashaa irraa qabsoota nanullee keessa ture achuma hiiqaa fuulan nu deebite haga inni bakka tana seenee jedhe qabsoon tun itti fufaniiti ufafoo deemtee jijjiirama nutti mul'ise Jawaar Muhammad wanni isa jaalannuuf kanaaf fakkeenyaaf asiin dura marroo hedduu
saskatuun irraa ka'ee itti dhufu miishoo abboo saantirii walitti qabnee jirra ta qawwee nuu bittu qawwee nuu bitii raashiyaa nuu dhaqi jedheen abbaan kana an abboo ani nagaya malee ani qabsoo nagayaa malee ani qabsoo qawwee hin fedhu naga'uma kanaan yoo rabbiin na gargaare ani maqalee galchaa na umalaalaa na caqasaa jedhe Jawaar Mohammad kanaaf isaaboon nagaraan kenna nu dadhabee kanaaf isaaboon wanni isaaboon nuuf kanaaf isaaboon akkas maqalee galche eentu Oromoo ani ganna dheera ganaa keessa jira yoo Allahu alam Isa Bashir yoo isa ta'e malee hin beeku ani kanaafu qabsoo tana namnummaan asiin ga'ee hadha waa godhe nama kan namni kun akkami galata Oromoo irraa dhaba wanni galata Jawaar Oromoo irraa dhabuma mana mara seene bakka mara seene galanni isaa Jawaar akkamitti argitee galata ilma Oromoo irraa dhabu mara keenya irraa qaba ilma intala keenya irraa qaba Jawaar Mohammad adaawwanni kaleellee du'e humaa isaa yuungu afaanumaan iyyinee cadhe kanaafu itti deebi'eeti hin fixadhaa itti nan deebisanii yookaan madraki haguma inni dhufe kana waa'ee alaabaa irratti hin kassasan waa'ee argitee deebi'iiti waraana maal goote jedhaniin deebi'anii ammallee argitee waamicha silaa isa waggaa hagamii oosaa san keessa ture akka ittiin hirmaanne godhan kanaafu maaltu fide maaltu kana gahe galata oolee malee namichi kun guyyaa tokko gadoo eenyu oolu Oromoo miti Oromiyaa miti Amaaraafuu galata oolee Jawaar Mohammad Itoophiyaa saniifuu galata oole akka jiraatu si godhe dhiifama walaloo deebi'aa tuunillee asuma keessa jirti hin dhageeffatan walaloonti yallee dhaamsa hedduu qabdii narraa hin murinaa dabarsaa sabatti martinuu dhaga'ee haa gammadu itti mee dubbadhu dhugaa hin cadhisin lakkii ijaan argu jirta hin dunuunfatini sitta dhagayamu inni jigu kuni maaliif hin dubbanne ka cadhiftu ati mee dubbadhu dhugaa cadhisuun keen mallee Oromiyaaf jecha Oromummaaf jecha qeerroomee qadhamnee dhiinni dhangala'ee bineensi sooranne daa'imaaf ijaartiin jaarsi ittiin dhumanne haga hadhaatittuu duutii nurraa nafne mee dubbadhu dhugaa cadhisuun keen tolle dhugaa balleessanii dharamoosisanii jira awwaalanii du'aa ol kaasanii maaliif du'aaf jecha jira ajjeesanii du'aa duuti badde nurratti faarsanii Haacaaluu Hundeessaa kanaaf ajjeesanii garaan nu gubatee ijji imimmaani janna keenna hidhaa kaaniin ajjeesanii kaarraa satti ajjeesaa bineensa sooranii gadoo irraan nutti dabalanii tagaafa duraatuu fayyine isaaniif ima baati gadooni naftu akkanaan kutaan kudha tokko maruu garaa qaba hin baafanna gumaani naftu akkanaan Haacaaluu adda irraanfatu garaan seera hamaa durii nu deebisu jiru Minilikiif Hayilee nu faarsutti jiru baandiraa lummuxii nu deebisu jiru qeerroo arrabsanii faannoo jaju jiru dhiinni dhangala'ee yaa'e akka bishaanii raafamte Itoophiyaan diigamte Abashaanii teenna jecha malee teennaa hin beekanii falmuu deebisanii akka gaaf duraanii jarri dimokiraasii ittiin amananii Finfinneef Adaamaa maateenna jedhanii duukaamii bushooftuu falmutti jiranii afaan jaraa irraa hin baatu dhugaani waliin jiruu miti ol lama ta'uyyuu hin feenu isaanii nurraa haa galanii gara biyya isaanii ajaa'iba gudii ummata Abashaa warra baratullee waa hin beekne homaa ganda dhibbas taa'udha kan waan baratu daakkaa jijjiiramni jiru isaan bira homaa Oromoo maal taate maaltu nutti jira hedduu dogoggorru sin qaanofnu silaa hayyuu kenna hin beeknu hin tuffanna silaa sheekaaf qeesii kennas hin kabajnu maraa tuni eebbaa miti abaarsan nu jira tokkummaa hin qabnu waliin beeknu silaa guddinaan dhaadanna bu'aan finne homaa bilisummaa dinnee jaalanna gabrummaa Tigree irraayyuu waa baranna silaa jara qe'ee tokkoon sochoofte Itoophiyaa mee ilaali tokkummaa akka qabdu bu'aa
dhiiga oromootii nagayoom taphannaa yoo carraa argannus wal harkatti qabnaa ufumaa deebinee walitti garagallaa maaliif waan baranne hamtuu tarte irra sabni walii galee yoo qabne tokkummaa keessaan ijaaramee yoo godhatiin gamtaa wal diigutti dhufaa hin facaa addaa ulfinnaaf kabajaan hin mulqamti irraa yoo bitame malee bittaan isa dhiba saba waliin galle dubboon isaa hama maal taate saba koo maaltu sitti jira baddu maal daladde cubbuun baane sirraa tokkummaa hin qabdu facaa yoo maraa lafaaf albuuda kee sisaama yoo maraa saba waliin galle guyyaanis dukkanaaf sa'a abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsaayyuu kenna hidhakaan nurraa ajjeesaa maaf diina himanna kennuman nuraasa meeqa kamtu dhume laakka'ee obbaasa dukkanti nu buute nurraa bari jirti hayyoonni hidhamte baatee ala jirti ka hafe saaba'u hin kadhanna rabbiin ka gadde gammade tuuwwan gaddu jirti dhugaan ima baatii dharti kufu jirti jarri araat kiiloo seenuuf qophi jirti hayyicha beekamaa daangaa namaan qabne cadheessa guddataa iyyee hin lallabne ka akka baqqalaa inuman argamne kutataa murataa saban gurguranne ejjannoon isaa takkan geeddaramne wayyaaneen siitee abiyyi ittiin tarree qooqa oolee bulee sabaaf hin falmanne ka akka baqqalaa inuman argamne bulloo tara jaran meesee qaddu bulloo kiyya wanni kastarreettuuf hin jirtu siyaanni gannaa ganaan wannoo inni seeqadhu wanni coraanu gurtuuf hin jirtu ammallee naannoo keenna dhufte bulloo kiyya hiitee ballaan ija qabne jawaar warqiif hin quumeer kuriin arganne yoo galataa malee gadoo hin dalanne barbaadeetiin dhabe kama daaluun garree kafaarfame rabbii hin faarsa jawaarii isa sabaaf jecha kenne lubbuu qaalii dheengadhati dhamnaan argine waa maraa madaallii hin qabdu caalaa nama maraati ka madaallii hin qabne filatamaa namaa hayyicha beekamaa qara bitaa mirgaa ta jirtullee himee ta dhuftus dubbataa siin madaala jedhee soqee dhabe namaa jaalattus jibbitus namni biyyattii san du'aa kaasu sima seenaan kan kee guddaa himee himan fidhe qalamni nuun gayu osoo katabelle amatuma lamaa wayyaaneen buqqifne firaasha afattee oofisatti hin galle halkanii fi guyyaa bursaa ittiin bulle oromiyaa miti Itoophiyaa fi himne hadda argu jiran gaafsanii nu banne dhiifama isinii dheeressi ammoo dhaamsa qabdiifi situ sabaaf jecha qooqa oolee bulee situtti miidhamee rakkoon sirra ga'ee 40 miti eentu 4 bulee galmeeffatte seenaa ka tokkoon dalanne qabsoo ijji jaamnaan goote maraa galanni keen badu si faarsa yoo maraa olola haasa'uun homaan qabu bu'aa dheengadda argine ati dhamnaan maraa jaratu gabbayee irkoo sabaa ta'e kun qeerroo ijaaree falmatutti ka'e kun bosona galee waraana ijaare gaaf kana oromoon du'a irraa ba'e gammadi saba koo rabbumassii ta'e haa jiraatu marroon dhaabbaruttillee isa onnu kaase silaa kuufne hamne hin beektan gaaf durii akka keessa turre mooyyalee boordaraa to'atuun dadhabne hadha kutaa hedduu woboon hin qabanne maqaa du'aa kaasee beeksisa addunyaa fi loleetiin lolchiisee mul'ise sabaa fi haa jiraatu marroon haa turu nu maddii nama waa dalagu hin feetu jarattiin qolaa itti dhooftee deebisti duubatti tamarroo adduma akka hubadheetti dhaabaaf saba hedduu hin seeninaa lakka summii facaaftanii hin qoodinaa addaan walitti buuftanii hin dhiiginaa addaan kaan ufi qabdanii kaan achi qabdanii balleessinaa maqaa hin haasoftan malee homaan fiddan bu'a akkamitti hidhamtee ammas baate ati abiyyiin gaafadha jawaariin miti isatu hidhee malee inni isa hin hiine achuma jirtanii hin jijjiiramne homaa ummanni beekkate dhiisaa biraa galaa tabara chaarteraa hin dagattan silaa sabni hin daganne hin beeka waa maraa
قالوا في بيتاني كان في سيتاني بركما جتاني باسا إرجتاني كبسو سكالتاني دوبا هم بيتاني في لامود الدني وفي تفلتاني بود سبين من بيجرباتني مداكو قطني سبتين كاسنا إراقون چفتني وفي سلبسنا كافا وفاباو ولتنبوسنا ديقا براتن كانو تندبسنا أرموني فاتي بلسما فيه بيين نتني لفن نرتني بافني بافتا يوم ننجتني نرى بقى نرو بلا كرتني سيفي دينا إيش إذا ولي ترام ما نسيتن قوة هم بين وامرا عندك أن تكاب بلسما بجتل نسيها كذا زوج في هذا زوج في دني جاب مني أنا ما دبي أبدني حتى أدا ديو يسافرين كذا أما هي أبانان أدا من هي أسني تادو بيتني جوار سنين هنا من سنين بو أبجت ورمون غردورة إني في الدكة سنين خبرت إني ميت من إيسا مرابي كإني ميت من إيسا هذا لبني أوكي agalatomu adeeroon keenyalleeni ulfaadhu adeeroo umrii nu dheeradhu obboleessa kiyya qaalii kabajamaa Jawaar Muhammad sadarkaa tokkoffatti sadarkaa lammaffatti abbaa kiyya kabajamaa ulfaataa obbo Baqqalaa Garbaa isin fuula fi fuulatti waa gaafachuudhaaf carraa waan hin arganneef dhimmi immoo dhimma piraayiveetii takkaa'uu keessa wal gaafatan gaafachuu irratti nama qubsu waan hin taaneef dhimma sabaati dhimma paablikaa barbaachisu gaafii paablikaa ta'uu qabu waan ta'eefi gaafiin kun immoo isin lachuu waan akka nama tokkotti waliin jirtanii fi malee obboleessa kiyya Jawaar malaalti gaafii 10 qaba. Gaafiin kurnan kuni ni gaafatama jee Awurooppaa irraa kaasee si hordofaan ture hanga ati Kanaadaa geessutti hin gaafatamne ani immoo akkuma jee carraa fuulatti si gaafachuu hin qabu akka laalutti. Kanaaf gaafii kana asirratti dhiyeessuuf dirqame hadaraa gaafiin kun deebisaa gayaa yoo argate burjaaja'insa adeemsa ati gadiin dhufte irraa ummata kana keessatti uumame kan dhagaa walitti haruu fi namni wal madeessuun akka waliin duuba gartee wali asbooda deebi'anii waa hojjechuu fi karaa tokkorra waliin deemuun illeen nama shakkisiisu takkatti walirratti bobba'uu kana adeemsa fide kana haga tokko warra namaaf ni galchaa je'eetiin amana gama kiyyaan warri duuba viidiyoo kana dhaggeeffattan akkuman jalqabarti dubbadhe hadaraa sheer godha biraan naaf gayaa direct illee biraan naaf gayaa namni dandeessan. Jawaar Muhammad kabajamaa ulfaataa baga rabbi isin baasiisin hundaa warri baatan warra hafellee rabbi haa baasu. Qabsaa'ota Oromoo hundumaa rabbiin wal hubannaa haa kennuuf rabbi walitti haa hidhu yaadaa fi hujii teenya adeemsa keenya hundumaa rabbiin walitti nu haa hidhu karaa tokkotti rabbi nuuf haa deebisu. Baga rabbiin akka sanii nun hambisin isin baasee baga nu gammachiise. Duuba adeemsa amma isin ittiin biyyoota diaspora kana keessa baatanii deemuun jirtaniin kuni burjaajii hedduu uumee nama hedduu shoorarkeessee jira. Nu shoorarkeessee jira dhugumatti. Adeemsi kun adeemsa hidhamuu keessattuu Jawaar Muhammad hidhamuu keetiin dura adeemsa nuti sirratti hin beekne waan ta'eef haaraya nutti tahee
adeemsi immoo jidduu kana keessa dabarrees keessa jirrus akkasumatti kan nama ofuu shakkisiisu tahuu isaa wajjin goohiin kun burjaajiin kun argame kanaatilleen rakkorra rakkinumaa nama kanatti jiruutu akka kana hunda nama iyyisiisaa akka amantu nan beeka haa ta'u ammoo oduma amananu wal hubachuun gaariidha gaafii kudhaniin si gaafadha gaafii kudhanas takka takkanna ummata oromootiif akka deebiftuun kabajaa fi ulfinaan si gaafadha gaafiin tokkoffaadha jaallan kan kee kan qabsoo kaleessaa walitti hidhattanii wal qabattanii alaa fi keessatti caasaa godhattanii waliin qabsooytanii injifannoo san alhamdulillahi rabbil alamin tattaaffii fi laffaatii keessaniin keessumattuu hooggansa keetiin rabbiin milkii san fidi jaallan waliin qabsooytan waliin isin beeynu gareen takka alatti hafte gareen si wajjin galte gareen takka biltsiginanti galte garee jechuullee yoo dadhabame nama hanga tokko si wajji agarra nuti maaltu rakkoo tana fidi bakka kana rakkoo maaltu jira lammaffaa gaafii lammaffaadhaati gaafa biyyatti galtu akka hoogganaa milkaa'ina kana argamsiisuu keessatti gahee ol aanaa fi beekumsa isaatiin wanni kun argamuu keessatti gahee ol aanaa qabuu tokkotti caasaa malee bifa faca'inaatiin yoo dhaaba siyaasaa ta'uu baattanillee jaarma siyaasaa ta'uu baattanillee caasaa ittiin qabsoo san geggeessitan qabdanii caasaa isin jala jiruun akka ummata oromootitti caasaa keessanuu bira dabree akkuma ummata oromottuu manguddoota hayyoota barbaachisu qaama dhimmi ilaalu hundumaa wajjin mariyattanii murteeffattanii karoorfattanii biyyatti galtammoo atis akkuma nama dhuunfaa tokkotti haatee biyyatti galtee gaafii lammaffaati kun gaafiin sadaffaadha akkuma fedhettillee haa ta'u mariin haa ta'u mariin ala haa ta'u biyyatti galte eefa biyyatti galtee san duras tahee eefa biyyatti galtees keessumattuu carraa argame kanaan ummata oromotti dhihaachuu dandahuu kee wajjiin ummanni oromoo haalan si jaalatee si amanee irra guddan ummata oromoo hanga jechuu dandeenyu takkatti si jalatti galee jira hayyoonni oromoo harka kan kee jira yoo xiqqishu wal hubannaa dhabni siifi dhaabota siyaasaa jaarmota siyaasaa faffaca'oo kana jidduu jiraate malee akka sabatti siifi saba oromoo jidduu humaatu rakkoon hin turre ummata oromoo bira dabree sabaa fi sablammoonni biyya teenyaa irra hedduunsaa si jalatti hiriiree si amanee si abdatee kallattii ati keesseefin qabsaawaa ture haala duuba halaala hulu gatee keessa jiru ga'isantu beekaa nullee warri halaala laalu humna guddoo ummanni oromoo humnaayee walitti jigee haalli mijjaan waliin mari'achuudha wal hubannoodha haala barbaachisu hundumaanuu waan godhuu fedhan hundumaa haalli godhuu itti danda'an mijjaan uumamee ture haala kana keessatti ati akkamiin injifannoo argamee atillee biyyatti si galchee haala san uume san gad utubuu yookaan itichuu keessatti akkamiin dadhabde akka hoogganaa milkaa'ina san qabsoo fidde san hoogganee tokkotti jechuu qiyyaa ga'een ati qabdu rakkinni jirulleen keessattuu gama jaarmaa siyaasaatiin akka jiru beekamaa ta'ee oduma jiruu jechuu qiyyaa
rakkina maaltu bakka kana jira maaltu si hanqisee tattaaffii hagam gootee dandeettii fi gahumsa qabduun jechuudha. Gaafii sadaffaadhaati kan amma dubbadde gaafii afuraffaadha. Akka hoogganaa qeerootitti eega gama biyyaa galtee qeeroo siin hoogganamtee bahaadhiyatti kaabaa kibbatti oromiyaa guutuu keessaa ajaja kan kee fudhattee harka qullaa murannoodhaan ibidda dura dhaabbachaa turte keessaa kan qaamaa irra tan kan rakkinni hamaan irra ga'e kan maatiin isaanii waliin miidhaan guddaan irra ga'e miidhamtoota kanaaf jajjabeessuun hamileetti godhuun haqa waan ta'eefi yeroo san keessatti ati gama kanaan deemtee keessa deemtee to'achuu fi jajjabeessuu irratti gaheen ati taphatte hagam takka akka hoogganaa dirqamni kun irra jiruutitti jechuu barbaadeeti. Gaafiin shanaffaadha. Yeroo ati biyyatti galte keessatti ummanni Oromoo riifoormii Ihaadikii fi Oppiidiyoo irratti quufa hin qabu. Waan itti ofiin amanneef naannoo hedduudhatti hiriirri bahaa ture addaan hin cinne ture. Waan si dhagahanii fi waan si abdatanii fi waan si amananiif jecha keessa deemtee iyyeensaati itti iyyiteen mootummuma kana jalatti kursii qabnaa asumaan gara fedha keenyatti geenyaa yaada ji'uun hiriira dhaabaa haga keessa deemtee itti iyyite hiriira dhaabuudhaaf itti odoo amanuu baatanilleedha waan si amananii fi waan si abdataniif iyyeensa kan keetiin akkasitti ummanni Oromoo sirra uf kaayee alaa gale. Kallattuma ati keesseeni qeerroolleen amantee jechuu itti uf amantee gama Oppiidiyoodhaa yookaan bilisiginnaadhaa hiriirtee caasaan sunillee yoo duraan caasan jiraates caasan faca'ee iccitiin qabsootis saaxil baatee haalli faca'iinsaa sun hundinuu uumame. Haala kana ati duuba eega qabsoo kana godhaa dhuftee hanga biyyatti hin galiniin duratti hooggansi kee raayit, adeemsi kan kee raayiti, xiinxalli kan kee raayiti. Haga ni raagamoo akkam namni kun sadarkuma addunyaattuu jedhamutti xiinxalli keetis hojiidhaan hiikamaa ture jechuu. Eega biyyatti galtee maaltu si mudate xiinxalli kees kararraa maqee hubannaan keetis gadi fageenyaan akka waan hin laalinii tokko tahee mul'ate waan san duuban dhufeen jechuu barbaadeeti. Bakka kanatti akkamitti ilaaltaa jechuu haala roga kanaan ture. Gaafiin jahaffaadha. Gaafii jahaffaa odoo hin seenne bilisoomnes jettee hedduu nutti illee lallabaa turte uummatatti lallabdee uummata siituu uummata sakkansiisee siituu uummata qabbaneessee siituu uummanni akka qabsoo dhaabee harka kennatu taasisee haala kana ati amma akkamitti ilaaltaa? Gaafii gaafatamtee irratti yoo yaadatte humna gayaa lafaa qabnaa nulleen akkanatti miti ka'iyyinu goda tolfannee jirra humaa ofiin shakkinaadha. Jajjabeessaa turte uummata kee kanaa haalli duuba gartee uummata kana ati yeroo san itti amansiiftee fi itti jajjabeessaa turte suni deebi'ee immoo akka biraa tahee ummatumaa fi
atilleen walumaanuu miidhaa keessa galtanii jechuun akkamitti xiinxalta akkamiin laalta amma eega bira dabarte yeroo sayyuu akkamitti hubatteedha gaafin jahaffaadha rakkinni humnoota siyaasaa Oromoodhaa jidduu jiru qabsotti danqaa ta'ee akkuma danqaa ta'ee akka ture beekamaadha kuni akkuma jirutti ta'ee ati immoo akka ummata Oromoo qofaa miti ummanni sabaa fi sablammoonni biyya tanaa irra hedduun si amanee hooggansa kan kee jalatti galee qajeelfama kan kee duuba fudhatetti dhageettii fi beekumsa qabdu irratti dabalee humna guddoo argame kana itti fayyadamtee gaaga'ama dhalate kana hanqisuudhaaf akkamitti qabsaa'uu dadhabdee maaliif injifannoo san gad utubuu dadhabdee ofiifillee nyaadhamtee hanga ummanni kun nyaadhamee ijji akka waan ijji bayxeeti ummanni kun qalbi cabaa fi duuba gidiraa hamtuu hagas geessu jala hanga galu akkamitti ofillee ittisuudhaa fi ummata kanallee ittisuun dadhabame bakka kana rakkoo maaltu jira gaafin torbaffaadha humni qeerroo kan kaleessa akkuma reefu dubbadde Oromiyaa bahaadhiyaa kaabaa kibbatti Oromiyaa guutuu keessatti humna bilchaataa humna hubataa humna beekumsaan qarame duba humna hagas gahu kan duba hoogganaa turte humna tokkummaadhaan dhaabbatee wareegama qaalii hagas takka ulfaatu kafalaa ture kan alarraa qindeessitee gurmeessitee hagas takka duba hojjechaa turte cimina hagas takkaa jabina hagas takkaa argamsiifte keessattuu eega itti dhihaattee biyyatti galtee isaan san keessattuu argamte akkamitti humna san facaafte humna hagas ga'u akka faca'u akkamitti hayyamte akkamitti facaafte humna hagas takka ga'u maaliif faca'ee gaafii 8ffaadha galaanni ummata keenya duuba irraan garagalee gaaga'amaa fi miidhama ulfaataa fide kuni akkaataa hamilee fi shubbisa namuutu garagaraa biyyoota garagaraatirraa alarraa itti galee duuba shubbisaa turamerraa jijjiiramaa wayita dhufe hanga'a didichaa dirree bahee duuba hangaasuudhaa fi mandiisuun didichi isaa mul'achaa ture sii miti nutiin ballaan akka keenyaa kunilleen waan zaahiraati waan ta'eef arguudha turre sittillee barreessaa turre lallabaa turre sitti iyyaa ture ummanni Oromooti eefaa akki ati itti hubattee fi niyyattee kaayeffattee galte dirree bahee jijjiiramaa dhufuu eefa agarte akka hoogganaa ummata kana duuba lubbuun ummata kanaa isa harkaa jirtuu tokkotti hooggana ummanni isaa itti uf kennee ija dunuunfatee hallayyattiin buutus hallayyarraa mayxee ati isaan kana hooggantee qabdee bakka isaan deemuu fedhan saniin isaan geessus sirra uf kaayanii akka duuba gartee hooggana amaanan akkasii irra jirtuu tokkotti maaliif
ofillee dandamachiiftee qabsoo tana dandamachiisuu ummata kana dandamachiisuu hanqatte rakkoo maaltu jira bakka kana akka waan xiiqii keessa galtee asumatti du'aa tankaar biyyuu fudhattee nutti fakkaata nuti hoggulaalle ati si qofaa miti ati lubbuu tee qofaan dhabde lubbuu tee qofaa yoo dhabde ummanni kun immoo ija dhabeet itti duuda guyyaat itti dukkanaa jenne iyyaa turre bakka kana rakkoo maaltu jira tankaar fi ofii fi ummata kanallee gaaga'ama kanarraa dandamachiisuudha fudhachuu si hanqise haga nyaadhamtutti maa dura teessaadha gaafin saylaffaadha ati haga biyyatti galte qabsuma akka alarraa godhaa turteesan ummata oromootiif of kennitee qaamaa qalbiin beekumsaaf waan qabdu hundaan hojjechuu turte moo atilleen dhimma dhuunfaa titti cinaa dhimma dhuunfaa keetitti cinaaf irraa galte gaafin kun naffaadha haya wanni ta'elleen ta'e hundinuu ta'e atis hidhamte kan akka Haacaaluu Hundeessaatii fi hedduu gootawwan warra nama leecalleessu laalaa gara isaaniitiin ummata kanatti dhufte madaan ummata kanatti dhufte yeroo gabaabduutti hin dagatamne hedduutu kute akki ta'e sun hundinuu tahee alhamdulillaatis amma hidhamte rabbiin duuba akka dabresan hunda keessa nu dabarse atilleen rabbiin hidhaadhaa si baase yeroo hidhaa baate kanatti ummata gadda hamaa keessa jiru ummata qalbi cabaa fi sheenaan utubamte keessatti hagoogamee haala akka malee keessa jiru ummata kanaa kanatti ati hidhaadhaa gabbaate yeroo ummata kanatti gabbaate kana yaanni ati Itoophiyaa subbuu yaada jiru gadiin baate kuni yaada ummanni kun duratti hidhamuu keetiin dura sirratti beeku adeemsa kanaa kan warri waliin qabsaawaa turte sirratti beeku waan hin ta'inii fi sadarkaa duratti khufaatiin kaleessaa cabni kaleessaa sababii maalirraa akka dhufe akkamitti akka dhufe karaa kam akka dhufe waan kana gilgaaluun hayyoota wajjiin carraa argatte hundatti fayyadamtee beeytota wajjiin kana gilgaaltee eefa kun gilgaalamee rakkinni humna hagas takka geessu yeruma gabaabduu tana keessatti zeeroo keessaa nu baase maal akka tahe eega beeyne booda mariidhaan yaada haaraa qabdullee hayyoota ummata kana keessa jiru oduu kakkabeellallee tahe hanga waliigalan tokkoon waliigaluun numa danda'ama eega isaanitti yaada kana dhiheessitee irratti wal amansiiftan yaada irra wayyaadhaa keessaa filattan odoo ummatatti hin gabbaate irra hin wayyu ture ummanni isa sabbarsiisu fedhaarra cabni kaleessaa caba dingataati akka inni itti sitti of kenne akka inni itti si amane ummanni kuni akkan reefu dubbadhe kana ija dunuunfateetis yala deemu jira waan itti amanuuf ittiin amanne hunda keessatti illee ummata kanatti xiqqoo waa ibsanii fi akki taateen sun itti taate keessa deebi'anii waliin yaada haaraa waliin yoo uummatanii irratti wal amansiisanii wal amananii waliin deeman irra bu'a qabeessa hin tahu ture akkanatti duudaa gadiin bahuudharra
haayee gaafiileen ansi gaafadha jee gaafii kurnaffaadha gaafuma kanan akkuma tokkotti naa deebifta gaafii kurnaffaa kun xiqqoo sagdameena godhate eefa ati yaada kanaan gabbaate biyya Awurooppaa irraa kaasee haga biyya Kanaadaa amma jirtutti naannawa ati keessa naannoo ati keessatti gaafiilee si gaafatamu hadhaa jirtu dallansuu jirtu cimimmuu jirtu ummata kana keessatti argaati jirta. Ummata kana quubsuudhaaf amansiisuudhaaf yaaduma gadiin dhufte kana si tattaafatu sin agarre. Danta dhabummaa sirraa mul'ata. Feetan fudhadhaa feetan dhiisaadhaa jechuu ani ittiin amane. Kun sirraanii eegama akka hooggana ummanni kun akka keessa dabarre hunda san si qabuutitti ummata hegereedhaaf si abdatu kan haalli kunilleen dhufe boruufillee akka si abdatanii waan itti amananii fi itti hin amannellee qabatanii si jala akka deeman godhuudhaaf ati gama kan keetiin maaliif hin cinqamne isaan amansiisuudhaaf maaf hin rakkanne sitti rakkatu argutti hin jirru. Obbo Baqqalaadhaatu haga tokko xiqqoo wayyeesseewu. Kunis sirraa eeyne ture maaf sirraa dhabne waan sirraa eeyne akkatti si beeynuu fi akka waan beekumsarraa dandeettirraa si biratti quba qabnurraa jechuu barbaadeeti. Kanumatti dabalee gaafii dhumaa tadamee godhatte gaafii kurnaffaa tanarraa haalli amma burjaajii uume kuni rakkinni hooggantoota Oromootii fi qabsaa'ota Oromootii fi dhaabota Oromootii fi ummata Oromoo beeytota Oromoo warra jedhaman kana hunda keessa jiru akkuma jirutti tahee dandeettii kana hunda caaltee keessaa fullaatee mul'attee ta addunyaa irratti ittiin beekamte tanaani hayyoota kana hayyootaa fi beeytota Oromoo warra jedhaman kan kararraa badanii fi kan karaa dhabanillee walitti qabdee obsa rabbiin sii kenne kanaan wanni isaanirraa ka'e ummata kana keessatti rakkoo bal'oo waan xixiqqoo takkaatu uuma waan ta'eef sanumallee hambisuudhaaf haga tokko akka gaafa duraa jettee dhaabota Oromoo matallee walitti hidhuu yoo dadhabne miila walitti hin akkuma jette san miila walitti hidhuu irratti odoo tattaafattee akkam jetta akkam laaltaa yaada kophaa fudhatee fiigaa yaada jiru kanallee hambisuudhaaf tokko mataa jabaataa diktaataraa waan jiru kana hoogganummaa kan kee kan hegereetiifis ummata kan keetiifillee arra gajje'uun kee ummata kan kee quubsuudhaaf amansiisuudhaaf rakkachuun kee cinqamuun kee hegeree ummanni kun fuula duraaf itti silaalatuu fi sirraa abdatu irrattillee gajjabeessitii waan ta'eef hooggansa akkasiitu sirraa eegamallee waan ta'eef hanqina gama kan keetiin ati qabdu jamee yeroo hedduu odoo ati biyyatti hin galinii fi efa galtillee sirraa himamu naman dhagahuudha ta'isaa malee fudhachuu qabda dhimma keetii irratti miti dhimmi ati itti dadhabuu jirtu itti laffa'uu jirtu itti arrabsamuu jirtu dhimma sababal'aa kanaati kan immoo qabeellansaa keessattuu irra guddaadha waan ta'eef atilleen gama keetiin banaa ta'uudha qabdaa hanga barbaachisutti jechuu kiyya hagam barbaachifnellee ni beeytaa hooggana gajjee uummata isaatiif tahuu qabda gajjuu qabda diktaatarummaa waan jiru sirra argamuun qabdu waan isa fakkaatulleeni gama kanaan bu'aa hedduu bu'aa qabeessa akkaataa amma ati itti deemte kanarra akkaataa kanaan odoo deemte ummata kana keessatti wal hubannaa uumee bakka itti kufeerraa ka'ee bakka hamilee itti cabeerraa hamilee godhatee har'a harka wal qabatee kallattii tokko humna saagar tokko deebisee qabsoo godhuu danda'a. Wanni nutiin kun anis akka ummata Oromoo keessaa tokko nutiin kun si jaalannuuf beeytaati haga si jaalannullee numa beeytanatti fakkaata. Bakka
qabsoo kana ati rabbiin si gargaaree gaachina siif kennee ati irraa kaaftee fidde beeyna dukkana irraa dhufne beeyna hooggansa keetiin tattaaffii keetiin eeguma ati hidhamteelleedha hanga ati amma sochii goote kana jaallan kee kaleessa wajjiin qabsaa'u turtanis tahee warra beeytota silaasamni kunni qabu jaaman dhaabota siyaasa hanga ga'utti sochii akka ati goote kana godhuu hin dandeenye jallinattillee yoo haati irra ummata oromoo kana irra guddaa tokko fattoysitee ati gar tokko bahuunii nama dandahu atiin kuni dandeettii qabdu kanaan moggatti hin dhiibbatinii haalli jiru kan moggattillee nama dhiibu yoo ta'ellee mee walitti akkaataatti qabachuu dandeessutti wal hubannaan akka argamutti dhagaa walitti haruu fi wal arrabsuun wal hamachuun wal komachuun kun haga tokko ir'ifamuu karaa dandahutti adeemsa kee kana odoo karaa sanitti nuu jijjiirtee of qabdeetuma jechuun barbaada galatoomii deebisaa sirraa eeggadhaa waltajjuma irratti argachuudhaan fedha deebisaa gaafii kana umrii dheeradhaa warri na dhaggeeffattan gaafii tana obboleessa keenya Jawaar Muhammad biraan naaf gayaa galatoomaa umrii dheeradhaa